Baga gara yuutuubii aggaaruu dhuftanii yuutuub chaanalii aggaaruu irraa barnoota baay'ee argattu. Barnoota keessattuu yeroo ammaa kana moobaayiliin nama chaarjii fixee nama rakkisaa jira. Baatirii law jedha. Yeroo chaarjiin guutamus takkatu dhuma. Chaarjiin itti guutames baay'ee hin turu. Ofiin cufee ofiin baay'ee nama rakkisaa jira. Akka chaarjiin nama jalaa yeroo gabaabaa keessatti hin dhumneef yeroo dheeraa taa'uudhaaf moobaayilii keenya irraa wanti nu sirreeffannu jira jechuudha. Seetiingii moobaayiluma keessa deemnee wanti nu sirreeffannu jira jechuudha. Kanaaf seetiingii moobaayilii salphaatti daqiiqaa baay'eetu hin fudhatiin namni kamuu moobaayilii chaarjii isaa yoo yeroo hunda jalaa fixee isa rakkisee falli 5tu lafa kaa'amee jira jechuudha. Tokkoffaan fala 5 tana keessaa tokkoffaan application and notification isa jedhu kana keessa deemnee jechuudha. Seetiingii keenya irraa application and notification isa jedhu kana irratti gadi cuqaasuu qabna jechuudha. Yeroo application and notification jedhu kana seetiingii kana tuqnee jennu seetiingiin kun furmaata guddaa nu kenna jechuudha. Waa'ee moobaayilii chaarjiin nu jalaa dhumee nu rakkisuu wanti beeksisii nu hin barbaanne dhufee ammas fedha keenya malee amma xaalqaa galee gidduudhaan kan nu jeeqoo jiraate application and notification isa jedhu kana keessatti xumurra jechuudha. Kana keessatti application and notification keessatti appii dhabeetti notification beeksisa achirratti ol ba'uudha. Application and notification isa jedhu kana keessa gallee lokeeshinii appilikeeshinii hundumaayyuu cufna jechuudha. Kan Play Store lokeeshinii irraa of goonaa, kan Chrome keessaa lokeeshinii irraa of goonaa isa on ta'ee boba'aa jiru sana jechuudha. Mul'ataa jiru. Akkasumas lokeeshinii jechuun teessuma jechuudha. Bakka ati jirtu kan agarsiisu lokeeshinii. Bakka ati jirtu fakkeenyaaf yeroo kaameeraa footoo kaasuu jettu lokeeshinii hin barbaachisu. Lokeeshinii isa of goona jechuudha. On ta'e yoo jiraate. Yeroo nama wajjin haasa'uu jettu lokeeshiniin yoo on ta'e jiraate innis hin barbaachisu jennee iddoo hundatti lokeeshinii sana irraa of goona jechuudha. Lokeeshinii application and notification kan jedhu keessatti appii ati qabdu appii 50 ta'u 30 ta'u achi keessa jira jechuudha. Achi keessa deemnee lokeeshinii isa jedhu sana on isa ta'e ifaa jiru sana of goona jechuudha. Isa banamee jiru, isa dataa nyaataa jiru, isa ergaa adda addaatti fidaa jiru achitti of goona jechuudha. Of goona hunduma isaa keessa deemnee hin bannaa ammas gassiqnaa of goona jechuudha. Yeroo kana wanti dhufee lokeeshinii keessa jira jechuudha. Lokeeshiniin banaa ta'uu hin qabu jechuudha. Cufamee yoo taa'e irra gaariidha. Alalli bani jedhu jira. Yoo bantee malee kan argattu yeroo inni jedhu jira. Yeroo sana garuu hin banna jechuudha. Allow dinee kan jedhu jira. Ati eenyu godha jechuudha. Ilaaluun danda'ama jechuudha tokkoon. Achi kaasnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Barbaachise. Inni lammaffaan karaa ittiin chaarjii qusatan keessaa inni lammaffaan tokko appilikeeshinii app and notification keessa lokeeshinii kana appii lokeeshinii hundaayyuu appii sooftiweerii hundaa achi keessa jiru. Tuqaa ibsaa laallachuu yoo hin barbaachisa ta'e on kan ta'u ofumaan iyyuu inni kaan hin badu ishee kan hin banne jira kan badu qofa irraa balleessina jechuudha. Kun barumsaa application and notification isa jedhu jalatti balleeffamu jechuudha. Inni kaan immoo baatirii qusachuudhaa kan baay'ee ammas nama gargaaru akkuma asirratti argaa jirtan kana baatirii optimization bakka baatirii optimization jedhu kana deemuu barbaachisa jechuudha. Bakka kana deemtanii baatirii optimization on gootu jechuudha hundumaa not optimized yoo ta'e jiraate optimized goona jechuudha isa kana. Iddoo kana tuqnee akkuma qastii asirratti agarsiisaa jiru jechuudha. Baatirii optimization bakki baatirii optimization immoo keessaa barbaaddu jechuudha. Kun fakkeenyaaf all appii hunda not optimized kun akkas ta'ee jira jechuudha. Optimization kanaaf appii hundumaayyuu keessa deemnee sakattaanii ilaalee optimized goona jechuudha. Yoo not optimized ta'e hojii
appichi chaarjii nu jalaa nyaataa jira jechuudha. Chaarjii nu jalaa fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf falli isaa baatirii optimaayizeeshinii keessa galuu jechuudha. Innis lama inni lookeeshinii keessa galee lookeeshinii oof goonaan amma immoo baatirii optimaayizeeshinii keessa deemna jechuudha. Keessa deemnee optimized goona jechuudha. Baatirii optimaayizeeshinii kunoo asuma akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Asuma kana waan biraa miti kanuma all up not optimized kan ta'e optimized goona jechuudha. Waan lama keessaa barreera jechuudha. Waan chaarjii nu laafitu jechuudha sirreeffanneera jechuudha. Inni kan biraa immoo background activity kan jedhu. Background irratti akka viidiyoon hin taphanne, background irratti akka play story isa ta'uu wanta adda addaa ofiin of ajajee nuyi dhaabee fixneerra yennaa jennu inni background keessatti hojjetaa jechuudha. Keessootti utuu as hin baasiin sagalee utuu as hin baasiin update godhaa utuu as hin baasiin waan tokko tokko hojjetaa jira jechuudha. Isa sana background activity off gochuun danda'ama jechuudha. Off goonaan halluu dhaabni numa dhaabbata jechuudha. Background activity cufuudha. Inni kaan immoo dataadha. Data restrict gochuu jechuudha. Data restrict gochuudha. Akkuma asirratti amma agartan fakkeenyaaf location kun isa kana location kana irraa balleessu shut down goona jechuudha. Location bani jedha. Location banuun barbaachisu hin gubamu baay'ee nurkattiyyuu hin o'a. Inni kan biraa immoo akkuma asirratti agartan notification itti kana turn off notification jetti. Kun notification kana beeksisa ammaatti gadi famu off gochuu jechuudha. Inni kan biraa immoo clear cache goona jechuudha. Akkuma asirratti argitan clear gochuudha. Close any app you haven't appii amma yeroo barbaaddutti malee hunda banuu hin qabdu jechuudha. Gizee fayyadamuu itti qofaa on goona. Haala kanaan ammas qulqulleessaa deemuudhaan baatirii keenya qusachuu dandeenya jechuudha. Location ofii goona, background ofii goona. Akkasumas appii hin barbaanne immoo qollofnee lafa keenya jechuudha. Inni kan biraa maal gochuutu jira beektu? Appilikeeshiniin tokko kan hin balleeffamu disabled goona deemne disabled. Ammatti fayyadamaa jiru ji'a kana keessatti fayyadamaa jiru waan jenne tokko maal goona disabled goona jechuudha. Fakkeenya tokko appilikeeshinii disable kun disable this app. Appii tokko disable goona akkuma fakkii asirratti argitan jechuudha. Disablein bakka akka inni hin hojjenne taasisuu jechuudha. Akka inni hin dandeenye taasisuu. Akka inni hin hojjenne jechuudha. Fakkeenya YouTube yeroo dhiyoo keessatti yoon Telegraamiin fayyadamte ta'e Telegraamicha appilikeeshinii keessattuu sooftii mobaayichaa wajjin hojjetamee jiru balleessuun kan hin danda'amne jira. Garuu akka inni chaarjii hin finne gochuu dandeenyas. Akka waan du'eetti akka inni taa'u gochuu hin danda'amu jechuudha. Tursuun hin danda'ama. Disable gochuudha jechuudha. Kunis waan tokko jechuudha. Disable gochuun chaarjii keenya nu qusataa warra chaarjii baay'ee hin qabaanne jechuudha. Amma 5,000 yookaan 3,000 ol hin qabaanne jechuudha. Kuufama chaarjii dandeettii kuufama chaarjii jechuudha. Haala kanaan chaarjii keenya qusachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa kana malee kan jiru data restrict gochuudha. Data fayyadamna taanaan data asirra gallee jechuudha. Asirra gallee data keenya daangessuu qabna jechuudha. Data restrict goonee mallattoon tokko asirratti nufti gidee restrict goona jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan kun goone amma yoon data restrict gochuu barbaade asirra galee gochuu hin danda'a jechuudha. Data restrict on goona jechuudha. Waan nu barbaannu qofatu taphachuu danda'a jechuudha yeroo kana. Kana fakkaata inni kaan immoo ifa baatirii isaa xiqqeessuudha. Ifa baatirii isaa xiqqeessuudha. Data restrict gochuudha, background off gochuudha, notification off gochuudha, location off gochuudha. Haala kanaan clear cache fi clear data gochuudha. Haala kanaan baatirii keenya salphaatti baatirii chaarjii moobaayilii keenya akka inni yeroo dheeraa nu taa'u gochuu dandeenya jechuudha. Kana keessaa hin ba'u bakka. Location cufnee appii hin barbaadamne disabled goonee jechuudha. Appii hin barbaadamne dadhabsiifnee lafa keenyee gidee barbaanne qofa banna jechuudha. Haala kanaan baatirii moobaayilii keenyaa
yeroo dheeraadhaaf akka inni turu gochuu hin dandeenya jechuudha. Kana fakkaata galatoomaa Aggaaroo YouTube chaanaalii dhuftanii daawwachuu keessaniin baay'ee galatoomaa. Amma dandeessaniin laayik godhaa, amma dandeessaniin sheer godhaa, amma dandeessaniin koomentii waan tokko tokko immoo irratti barreessaa. Wal guddisnaa, wal ijaarraa. Baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa jiraadhaa.